Ashama akkam jirtan nagaa keessanii hundi keessan bakka jirtanitti nageenya waaqaa isin biraa haa ga'u jedha. An Eeliyaas jedhama. Dambaltuu birraayi. Asumaan yuutuubii dambaltuu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Nageenya rabbi isin biraa haa ga'u jedha. Baga har'a geennee baga wal agarree maatiiwwan yuutuubii koo kan hin taane sabiskiraayib godhaa. Hedduu isin galateeffadhaa. Naa jiraadhaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan gaafii hiriyaan koo tokko barreeffamaan keessaa naa ergeef waa'ee seenaa kan kee beekuu barbaada waan ta'eef namoonni hedduu keessaan nu gaafatan waan ta'eef waa'ee seenaa kan keetii irratti naaf dhiyeessi karaa yuutuubii keetiitiin naan jedhee na gaafatee jira. Innis Caalaa jedhama. Nama yeroo baay'ee waliin ture waggoota xiqqaate waggoota 15 oliif nama seenaa baay'ee keessatti haala jireenya baay'ee keessatti rakkoo keessatti nama waliin ture. Hedduu isa galateeffadha. Asumaan isinii qooduu barbaada seenaa jireenya kootiitii waan ta'eef na hordofaa isiniin jedha. Galatoomaa. Akkuma beekamu ani kan itti dhaladhee asuma biyya Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamii Tulluu Jidduu Kombolchaa keessatti ganda aanannoo keessatti dhaladhee amma yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Baatuu jala jirti. Achitti dhaladhee achumatti guddadhee achumatti baradhee erga jireenya kana keessatti bu'aa bayii baay'ee maala baay'ee ulfaataa ta'an keessatti dabarsee jira. Barataa ture, barataa cimee barataatiin barumsa kiyya ciminaan hordofaatiin ture. Itti aansee sadarkaadhaan hanga kutaa 10 ga'utti sadarkaadhaan deemaa ture, hanga kutaa 12 sadarkaadhaan deemaa ture. Baay'ee dandeettii adda ajaa'ibaa taalentii ajaa'ibaa fakkii kaasuu irratti bobboca irratti dandeettii ajaa'ibaa qaba ture. Achumaaniin bara 1997 gara fiigichatti dorgommii mana barnootaa keessatti dorgommiin eegalamee fiigicha eegalee yeroo kana immoo fiigichaan tokkoffaa bahee jennaaniin gara aanaatti kana deemsanii booda ammallee sadarkaa lammaffaa sadaffaa kanaan mo'achuu jalqabee bakka namni kun cimaadha jedhanii gara barsiisonni mooraalii naa kennanii na cimsanii hamilee naa kennanii na cimsanii gara fiigichatti seenee achumarraan gara asallaatti malee maatiin yeroo sanitti namni teknooloojiin kun hin guddannee namni wal qarqaaru hin jiru. Dandeettii ani kan fiiguu kiiloomeetira 10 fi kiiloomeetira 21 kana fiigaa ture. Baay'ee fiigichaan baay'ee beekama ture. In leenjisas akkasuma in leenjisaa baay'ee cimaa ture. Sadarkaa olaanaa qaba ture. Dandeettii ajaa'ibaa qaba ture. Addaan waggaa xiqqaate waggoota 5 fiigicharra ture. Waggoota 5 yeroo fiigicharra ture kana keessatti magaalaa Asallaa jiraataatiin ture. Magaalaa Asallaatitti immoo magaalaa Asallaa jechuun naannoo baadiyyaati. Naannoo laga Kataara jedhamee beekamutti jiran magaalaa Kataar Gannati yookaan Goljaa jedhanii naannoo san ture. Manni jireenyaa firri hin jiru waan ta'eef manni kiraayii kafaluu hin danda'u waan ta'eef eessarraa dhaqaa Kataar Gannati yookaan Goljaa jedhamurraa fiigichaa dhaqee asallatti fiiga jechuudha. Asallatti fiigicha fiiga. Eessaa ka'ee Kataar Gannati yookaan aanaa xiyyoo as Goljaa kanaa ka'ee asallaa deema jechuudha. Achitti shaakalee gala jechuudha malee fiigichaa dhaqee fiigichaan gala. Guyyaan kiyya guutuun guyyaa fiigaa oolu jechuudha. Oduu akkasitti fageenya lafa fagoo waan irraa shaakalaa waan irraa fiigaa tureef nama maaraatoonii dandeettii maaraatoonii fiiguu dandeettii maaraatoonii horadhe jechuudha. Achiin booda hoo eessa geettee gara mudhattee fiigichi kun eessa dhaqee gaafii namoota baay'ee yeroo maraati. Akkam ta'ee gara magaalaa Boqojjiitti malee Asallaa jiraachuudhaafis carraa uumadhee ture hin dandeenye. Yeroo mara waqtii gannaa ture yeroo mara roobaa kan bishaan natti roobaa raasatti natti roobaa raasaa bulaa raasaa oolaa nyaata hin argannu. Timaatimiif kaarotii gabaa keessa deemaa kan gatame nyaadhaa ture. Kaarotii akkanatti garaafatti gad argame sanii faan isa faa sooradhaa ture. Raasaa bulaa ture warra daandira warra ispaatti ragalansanii wajjii itti xagganamee sareen nafa shuraa sanniin faana bulaa ture. Erga akkasitti jiraataa ture booddee abdii kutadhee gara magaalaa
boqojjiitti ijoollee hiriyoota wajjin malee isaan wajjin kiraayiin kan kafalamu qarshii 25 an qarshii 25 qarshii 7 waliin baasnaa qarshii 7 nama qarshii 7 hisaab fudhee akka kafaluun qabu sila ta'eef abdii kutadhee biraa gara biyyatti deebi'ee gaara Aalutoo gubbaatti shaakalaa ture. Naannoo keenyatti ganda kiyya keessatti gaara Dhaga Diimaa kan jedhamu jira. Iddoo hawwata turizimiiti goda abbaa Qaasiita jedhamtutu achi keessatti argamti. Gaara Aalutoo kana keessatti baay'ee fiigicha yeroo dheeraa shaakalaa turre. Ergasii booddee dorgommiidhaaf gara Finfinneetti gara magaalaa Bishooftutti aanaa Qayyoo bakka bu'ee deeme. Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa erga bakka bu'ee deeme booddee achitti carraa kilaba tokko argadhee Finfinneetti galee maqaa si qabatu malee sappoortii si godhu hin jiru, si qarqaaru hin jiru. Finfinnee keessatti qoraan baadhattee akkanatti shaanxaa namaa fa'a misira kaattee baadhattee deebitaanii qarshii 10-20 argatta. Isa kana akkasitti iddoo jiraadhu carraan hamaan wayii rakkoon hamaan wayii na mudate. Kana yeroo kana hunda sappoortii na godhee na faana jiraatu anu harmee kooti. Harmeen koo narraa boqotanii ani gaafa sana gara biyyatti deebi'ee achiin booda ammoo miila koo lachuun cabe jechuudha guyyaa sana. Carraan ani fiigichaan viijiniin ani mul'anne ani fiigichaan fiigee biyya koo bakka bu'ee saba koo bakka bu'ee maamsuu barbaadu gaafa sana cabe jechuudha. Miilli koo lachuun jalatti cabee sakaallamee hafe tokko madaa tokko. Inni lammataa taanseetti eegal kas ta'e booda carraan ani qabu maaliidha jedhee carraa kana taansee barumsa eegalee barumsa kutaa 9tti addaan kutee bara 2001 deebi'ee barumsatti eegalee barumsatti akkuma deebi'een sammuun koo barumsa irraanfatee akkuma dhufeenii inni irraanfannee itti fufeetiin itti barumsa eegalee barumsa kanallee kutaa 9 Adaamii Tulluu yeroo haarawaa jalqabu haayiskuuliin achitti sadarkaa lammaffaa achitti eegalee seenee barataatiin ture. Sadarkaa lammaffaa ba'ee achi deebi'ee kutaa 10 seenee tokkoffaa ba'ee achi qabxii preparaatoorii gara kutaa sadarkaa lammaffaatti qophaa'ee baatutti nagachuu argadhee baatu galee otoo barataa jiru haala baay'ee ulfaataa keessa dabarsaa yeroo kanallee jechuudha. Harmeen hin jiranii namni barsiisu hin jiru namni hoo'u jedhu hin jiru. Qarshii 4 moo 3dha magaalaa baganda baadiyyaa koorraa gara magaalaa deemuuf qarshii 3 yaabbattee deemta. Qarshii 3 yaabbattee deemuudhaaf hanga ani baadiyyaa irraa magaalaa baatu ga'utti sa'aatiin narraa deema. Miilaan deemuun sheemiin na qabee saalfadhee hiyyeessa jedhanii saalfadhee addaan kutee barumsa kanan seenne abdii kutadhee karatu amma barumsa yuunivarsiitii baatee ani nama ta'u bakka jedhee abdii kutadhee barumsa addaan kute jechuudha. Itaansee bara 2004 ammas rakkoon sanuma fakkaatu na mudate jechuudha. Rakkoon akka yeroo sanii sanuma fakkaatu na mudate kan isaan wal madaalu na mudate. Ammallee akka barumsa kiyya koo addaan kutee intiraansii hin qoramneef na saaxilee addaan kutee ammas immoo deebi'ee bara 2005 2006 2007 2008 gudditti haala baay'ee ulfaataa keessatti haala nama ajaa'iba baay'ee ulfaataa keessatti ni jedhee afaan Ingiliffaa ani amma yeroo hundaa wanti ani isin beekuu qabdan tokko ani dandeettii Ingiliffaa baay'ee waan horadhuuf dandeettii waan qabuuf maal godhaa Ingiliffa kolbatti dubbisaa waan na dubbise ammoo piraaktikaalii gara hojiitti jijjiiraa maal godhee diishii walitti fidee hojii diishii kana odoo hin baratin ogummaa diishii saatalaayitii tolchuu jalqabe jechuudha. Saatalaayitii diishii tolchuu jalqabee qarshii guyyatti argadhu guyyatti qarshii 30 yoo argadhe birri gaarii argadhe jechuudha. Qarshii 30 yoo argadhe waan gaarii argadhe. Qarshii 30 argadhe tola tajaajila ture nama jechuudha. Akka na baraniif jedhee tola tajaajila ture. Garaa kooti odoo hin nyaatin oolee odoo hin dhugin oolee bilisaan diishii namaa tolchaa ture jechuudha. Maalti taanaree akkasitti akka namni na baratuuf akka namni promotion na godhuudhaaf hojjedhee gaafa qarshii 50 argadhu gammadu jalqabee gammachuun kiyya daangaa darbuu jalqabee qarshii 100 yoo argadhu immoo ijoollee garaa kootii kanaati koodaa amrii ta'an gargaaruu jalqabee gaafa qarshii 200 argadhu immoo
more moraaliin koo dabalaa dhufee dandeettiin an irratti waan irra hojjechuu illee guyyaa guyyaan qo'achuu eegalee guyyaa guyyaan dubbisuu eegalee cimaa dhufee kaza yuutuubas rifeer godhee dandeettii addaa horatee jechuudha. Miidiyaa garagaraa hojjechuu jalqabee tapha kubbaa miilaa bilisaan miidiyaalee garagaraa kan namoonni jaalatan kan namoonni guyyaa guyyaa argaa dhageettiidhaaf barbaadan ija kan ta'e hojjechuu eegalee wajjin booddee haaluma saniin cimaa dhufee maallaqallee guyyatti maallaqa gaarii oomishuu jalqabee maallaqa guddaa argachuu eegalee itti gammadee baay'ee tokko irraa gammadee odoo jiraadhu ammas gara sadarkaa biraatitti dhufe jechuudha. Garuu jireenyi kun amma hoo maal fakkaataa hoo jenne amma irra wayyaadha jechuudha. Baay'ee amma irra wayyaadha. Amma maaliif gara online deebisee jira jechuudha. Gara humnaan dadhabee sa'aatii baay'ee miis godhee masalaalii gubbaa kufaa miidhamaa maabiraatiin naqabaa ibsaan naqabaa jiraatan irra amma immoo gara online kompiitaratti deebisee jira. Hedduu kan na boonsi jiru kana yeroo itti gammadu jechuudha. Guddachuudhaaf gara fuulduratti mul'anni koo uummata koo wajjin mul'anni kan koo akka jijjiiramuuf gara duubatti guyyaa takka cabee akka hin deebine abdii qaba jechuudha. Maaliif waan na barumsa qabu waan na barumsa dabarsu hunda uummata kootiif dabarsu sila ta'eef uummanni koo subscribe like na godhee waan danda'aniin support akka na godha abdii qaba. Kanaaf na bira dhaabbachuu keessaniif hedduu na hordofuu keessaniif hedduu na galatoomaa. Yeroo yeroon viidiyoo baay'ee ajaa'ibaa ta'an isin yoo jedhee isin bira geessaa subscribe godhuu hiriyoota keessanii shirshir godhuu akka hin daganne nagaan na jiraadhaa. Yeroo biraa sagantaa birootiin hanga wal ga'eennutti nagaan na jiraadhaa.